yoo oduu ta'e hedduu odeesseera Oromoon. Waan buusii xiqqoo tokko buustee waggaa meeqa odeessituu fi bilisummaa nama gaafattu hin jiru. Lubbuu gumaachine nuti. Lubbuun sun immoo qabeenya kamiin iyyuu tilmaamamuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan xiqqoo tokko buuseetiniin bilisummaa namarraa eeguu osoo hin taane yeroo tokkotti addunyaa guutuu irratti sagalee tokkoon dubbatee waraana kanarratti investi gochuuf waa buusuu danda'utu irra jira. Dhaamni akka dhaaba Oromoo hangafti tokko iyyuu hin jiru Itoophiyaa keessa. Inni kaan diigamaa dhufe. Garuu dhaamni abiin jedhamu eengadda dhaabate guyyaa tokko keessatti doolaara 100,000 walitti qabatee jechuu goofandi qopheesse. Oromoon kanarraallee waa barachuu hin dandeenye oduuma odeessa ammayyuu. Idduma jiru hundumaa akkas gochuu dadhabne eegaluutu akkas gochuu dide anatu akkas gochuu dide eegaluun kanuma odeessaa umuriinsaa gubattee dulloomee du'utti jira biyya ormaa keessatti. Kuni ta'uu hin qabu. Gaaffiis hin barbaachisu. Woboon eessa jira gaafachuus hin barbaachisu. Woboon mandara keessaa dhukaasuutti jira uummata keessa jiraata. Mee guutummaa addunyaarra uummanni Oromoo jiru uummati miiliyoona tokko too jiraate uummanni miiliyoona tokko doolaara tokko too buuse hangi kun doolaara miiliyoona tokko buusa. Waraana kana hidhachiisuu danda'a. Investirratti gochuu jechuun isa kanaa jechuudha. Doolaara tokko gatii kaabsuun hoyyuu sii baasuu hin dandeenye. Hooggansa nama gaafatu dandeettii addaa nama gaafatu kaka'umsumaa fi of kenniinsa nama gaafata. Mee guutummaa addunyaarratti kana godhaatii ilaala. Hojii manaas ni kennin. Hankanaachuu karaa itti dhabnee maal taane wal dhiibbata walitti dhufu walitti haasa'u wal saqaala qaxaa wal jala kaa'oola yoo isa tokko dubbiste anaan nan dubbisne waan ta'eef hawaa gumaachuun qabu. Mee nuti gara alaatti birbillee nama tokko haasofsiisuuni daqiiqaatti 20-30 300 yoo baaste maal irraa argattame. Sittin deebi'aa siin jedha rakkoo kee itti himataa ooltee kaateetu. Yeroo ka'anii torbee booddee natti deebi'eedha. Torbee booddee natti deebite immoo maaloo kootu akkas ta'e maaliyyoon akkas ta'e mee obsiisiin jedha. Birrii 500 baasisee jechuudha. Mee ilaala akkasittiin bilisummaan hin argamtu. Walitti himuu qabnaa walitti himnaa wanti walirraatii seessinu hin jiru. Rakkoon Oromoo bira jirti bilisummaa Oromoo kasakaalee qabees Oromoomaa kanaaf bakka jiru hundumaarraa yoo dhugumaan waraana kanatu nu bilisoomsaa daandiin qabnu tokkittiin kana jedheetti amana ta'ee oduu dhiiseetiniin gochaan argisiise waraana isaa kanarratti investi godhu goota hin dhabne nama hin dhabne qabeenyas hin dhabne itti dhimma bahuu dadhabne maleessa. Biyya sooretti garuummoo saba hiyyeessadha harkaa qabna. Sabni kun immoo gabrummaa bara hedduu isarra turteerraa barnoota dhabee ari'atamaa jiraate waan ta'eef kana hundumaa gochuuf itti wallaale. Warri immoo ala ba'e kuni biyya faranjii keessaa jira.